Magaalaa Adaamaatii leenjiin magaalaa ammayyoomsuu fi magaalomsuu irratti xiyyeeffate hooggansa magaalichaaf kenname kallattii hojii kennuun xumurame. Magaalonni keenya jireenyaaf mijataa akka ta'anii fi gama hundaan ammayyaanii tajaajila gaarii uummataaf kennuu danda'uun giddugala daldalaa, turizimii, saayinsii fi teekinooloojii, ogummaa, oomishtummaa fi kanneen birootiin hojiin xiyyeeffannaan eegalame cimee akka itti fufu humna raawwachiisummaa cimsuuf ta'uu ibsameera. Magaalli Adaamaa magaalota akka Oromiyaatti jiran keessaa tokko yoo taatu, bulchiinsi magaalichaa waggoottan sadan darban riiformii garaagaraa gaggeessuun hojiirra oolaa jiru keessaa tokko yaadama magaalomsuu fi ammayyoomsuu dursee hojiitti galeen jijjiiramoonni gurguddoo dhufuun giddugala muuxannoo ta'aa jiraachuu ragaan arganne ni mul'isa. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa akka jedhanitti yaadama beekumsaa, kalaqaa fi ogummaa qabnu karoorsuurraa jalqabee gocha qabatamaatti jijjiiruu namaa fi lafa magaalomsuun carraa arganne kanatti fayyadamnee fayyadamummaa uummata keenya roga maraan mirkaneessuu qabna jedhan. Uummata kana jijjiirraa sirna cimaa hin ijaarraa, dinagdee cimaa hin ijaarrannaa, teekinooloojii fi barnootaan uummata keenya jijjiirra yoo jenne magaalaa fooyyessuu, magaalaa jijjiiruun hin barbaachisaadha. Kanaafuu iddoo hundatti uummata jijjiiruun, uummata barsiisuun murteessaadha kan jedhu yoo qabatame gaariidha. Lafa magaalomsuu kan jenne calqabbiiwwan jiranii calqabbiiwwan sana maaksimaayis gochuun baay'ee barbaachisaadha. Pilaanii bulchuu, bu'uura misoomaa, dhiyeessii manneen jireenyaa, manneen dullooman haaressuu maal kan jedhamu kun konseptii lafa magaalomsuuti. Hawwattummaa magaalaatiinis wal qabatee kana wajjin wal qabatuuf jechuudha. Aadaa keenya kaleessaadhaan ijaaramee sirna keenya utubuu, dinagdee keenya utubuu, dhaloota ceesisuu danda'u irra jiraata waan ta'eef kallattii kanaan deebuu danda'uu qabnaadha. Hooggansi leenjii kanarratti hirmaatan akka jedhanitti magaalli keenya ogummaa jiraattotaa fayyadaman karaa sirrii fi guddina fiduu danda'uun magaalomsuun, ammayyoomsuun, tarsiimoo teekinooloojii qonnaan gahoomsuu, aadaa qabnu dagaagsuu fi kanneen biroo irratti kallattii kenname fudhatanii kutannoon kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Bu'uuraalee misoomaa babal'isuudha. Kan hawaasaa gochuu hojii bal'aa gaafata waan ta'eef kana milkeessuu keessatti immoo gurmaa'insa mootummaa cimsuu, tajaajila keenya saffisaa, qaqqabeessa, gahumsaan, qulqullinaan, haqummaadhaan uummataa kennu gurmaa'insi gadi akka cimu gochuun fi gurmaa'insi kun immoo chain of command akka qabaatu gochuun sirna deeggarsaa hordoffii cimaa lafa qabsiisuun of ta'anii gaggeessuun baay'ee murteessaadha. Hooggansa keenya irraa eegama. Kan akka milkeessan immoo abdii qabna. Gaheen hunda keenyatti olaanaadha kan jedhu qaba. Istiraatejii yookaan tarsiimoo qonna magaalaa keessaa tokko teekinooloojii garaatti dhufuudhaaf deemnaa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee akka jedhanitti magaalli keenya humna giddugala qonnaa dinagdee hedduu keessatti gaggeeffaman waan taateef uummata ogummaan dagaagsuu, dinagdeen of danda'ee akka daldalu taasisuu, inishetiivoota misoomaa jiran cimsuu, industirii godoo bal'isuu, wabii nyaataa mirkaneessuun jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu, aadaaf seenaan itti guddate taasisuuf hojjechuun murteessaa ta'uu hubachiisan. Yaaduu eegaluu, cinqamuu, yaadanimmoo yaada fiduu, yaada fidanimmoo ummaticha gara sitti akka dhufu gochuu, yaada dirqama immoo fi yaaduu sin barbaachisu qaama biraatiin hooggantoota olaanoodhaan yaadota dhufan immoo fudhatanii yaadicha babal'isuuf hojjechuu. Keessattuu hooggansi keenya itti yaaduun dhimmoota hawaasa barsiisuu, waan yaadnee gochatti jijjiiruu, imaanaa uummataaf galle kabajuu, naamusaan hojjechuu, aadaa hojiif qabnu fooyyessuu, tarsiimicha sirriitti hubachuu, araada adda addaarraa bilisa ta'uu, kutannoo qabaachuu, miira uummatummaan hojjechuu, beekumsa qabnutti fayyadamuu, ashaaraa magariisaa, misooma koriidarii, qulqullinaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffannaan hojjechuu qabna jechuun kallattii hojii kennan irratti ibsaniiru. Imaanatu nurra jira. Imaanaa nyaachuun qabu. Imaanatu nurra jira jechuudha. Imaanaa qabsaa'otaa, imaanaa qabsoo uummata Oromoos harka jira. Isa immoo akka barbaanne jallifne carraa arganne qixaan osoo fayyadamin darbuun qabu. Nu qoraan jiru rakkoo naamusaati. Naamusni keenya tokko sobuu dhiisuu, lammaffaa fakkeessuu, sadaffaa aadaa hojii, afraffaan nama hunda ibsuu araada adda addaa. Qabxii lammaffaan hooggansi gaggeessummaan keenya cheekoo goone gaarii ta'u kutannoo keenya sakatta'u.